Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkamitti akka wifi passwordii keessan irraa jijjiiruu dandeessan isinitti agarsiisa. Na hordofaa. Chrome seentanii achiin booda haala kanaan isinii baasu jechuudha. Search kanarra dhuftanii tuqxanii jechuudha. Okay. Search kanarratti tag dhibbaa fi dhifama dhibbaa fi 92 tuqaa dhibbaa fi 68 tuqaa takka search gootanii erga search gootanii booda egaa haala kanaan isiniif baasu web page kan jedhu jala kana gama jalaa kanarratti argattu irratti tuqxu al tokko web page kan jedhu kanarratti jechuudha. Okay. Egaa irratti tuqxanii booda akkanatti isiniif baasu settingii kanarratti al tokko erga tuqxanii username fi password isin gaafata. Username fi password kana admin gootanii gama jalaa kanaas admin achi booda okay irra gootanii achi booda haala kanaan isiniif fida change now letter gootu. Egaa achiin booda haala kanaan isiniif baasu jechuudha. Settingii kanarratti waggaa isiniif banu waalaan kan jedhu kana tuqxu. Achi booda basic setting kan jedhu kana irratti tuqxu. Achi booda hunu SSID maqaa wifi keessaniiti jechuudha. SSID jechuun WPA pre-shared key kan jedhu kun passwordidha jechuudha. Passwordii erga maqaa keessanii passwordii itti naqxanii jijjiirrattan booda apply gootu jechuudha. Erga apply gootanii wifi baheeti deebi'a. Achiin booda isin fayyada jechuudha. Galatoomna.